waan amma dura Itoophiyaa keessatti argamee hin beeknetu argame. Akkasumallee taatee takka Itoophiyaa keessatti ta'ee hin beeknetu daandii qilleensa Itoophiyaa mudate. Inni sunis maali jechuun keessan hin oolu. Akkuma beekamu torban kana ajandaa hamaa ta'e miidiyaan wal harkaa fuudhee kan facaasaa jiru suuraa mucayyoo kanaati. Mucayyoon kun daandii qilleensa Itoophiyaa Boolee Airportitti guyyaa dhaloota isii xiyyaara irratti kabajette. Itti gaafatamaan daandii qilleensa Itoophiyaa maal jedhe beeksisa baasee jira. Beeksisa inni baasellee afaan Amaariffaatiin baase. Ani gara afaan Oromootti jijjiiretiin gaggabaabsee isinitti hima. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad nama yeroo dheeraaf Oromoo arrabsaa ture waliin eebba kitaaba isaa irratti argame. Namoota hedduutu komii kaasee jira. Keessafuu atileet Fayyisaa Leellisaa harreen badde abbaaf galtee jirti jechuun itti qoosaa jira jechuudha. Kun egaa maaliif ta'e kan jedhuu fi Jawaar maaliif achirratti argame? Inni sunilleen Aluulaa Salamoon nama jedhamu nama kana dura qeerrootu Jawaar bulcha malee Jawaar qeerroo hin bulchu kan jedhaa tureef Jawaar dhugumaan diinaatti galee dhugumaan diina waliin Oromoo irratti as deebi'e kan jedhu bal'inaan isinitti maka. Oduu dabalataatiin naannoo Tigraay keessatti waraana hamaatu as deemuutti jira. Kanumaan wal qabatee oduun ijoon irra isiniif qabannee dhufne namni siyaasaa guddaan Itoophiyaa Lidatu Ayyaalaw kan mootummaan Itoophiyaa amma dura hidhaaf barbaadaa ture akkasumallee tarree shororkeessummaa jalatti safarrajee ture amma gara Itoophiyaa deebi'uuf akka deemu guyyaa muraasa dura isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee immoo guyyaan sun ga'ee gaafa inni Itoophiyaa galuuf dirree xiyyaaraa dhaqu mootummaan Itoophiyaa ni uggure. Maaliif uggure kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Akkasumallee amma dura immoo hidhaaf barbaadaa ture iddoo inni jiru barbaadamaa ture jechuudha. Gaafa inni immoo ofiitiin harka kennatee biyya kiyyan gala jedhee tikeeta muratee gara Itoophiyaa deemu xumura irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad yoo namaa wal dhabee fi waraanaan malee aangoo irra turuu hin danda'u yookaan biyya bulchuu hin danda'u jechuun fuula FB isaa irratti Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibseeti jira. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer godhuu hin dagatina. Jalqaba irratti waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad guyyaa kaleessarraa eegalee miidiyaa kana dhiphisaa jiru kanumaan eegallu jechuudha. Akkuma beekamu Jawaar kitaaba isaa hin gaabbuu biyyoota adda addaa keessa deemee eebbisiisaa jira. Kanumaan wal qabatee kitaaba isaa irratti namni yeroo hedduu Oromoo arrabsaa ture Oromoo akka malee xiqqeessaa turee fi isumaanuu qeerrootu Jawaar bulcha jechaanii ture jechuudha. Kursii tokkorratti yeroo waliin argan namoonni hedduulleen akka ragaattilee kan kaayatan jiru jechuudha. Keessafuu warreen mootummaa kana deeggaru jechuudha. Jawaar diina keenyatti galee namoota kalee arrabsaa ture namoota kalee nuutu moo'ee nuutu aangurraa isaan kaase jedhee itti dhaaddataa ture kan isaan xiqqeessaa ture har'a immoo isaan waliin argame namoonni jedhu jechuudha. Hedduu miidiyaa kana dhiphisaa jira jechuudha. Namni kunis Aluulaa Salamoon nama jedhamu akkuma beekamu jechuudha. Bara 2018 na fakkaate jechuudha. Barreeffamaan amma iskiriina irra isiniif kaa'e kana afaan Amaariffaatiin kan asirratti isiniif barreeffame kana jechuudha. Jarri kun isa galaafatu dura duuba hin deebi'anii akkasitti beekaa. Dhugaa rabbi mee waan inni afaan Amaariffaatiin poosti godhe kana isinittiin hima jechuudha daawwattoota kiyya gaggabaabsee. Barreeffamni kun bara 2018 kan inni poosti ta'ee jechuudha. Oromoon arrabse jechuudha. Seenaaf lafa kaayyame borullee seenaaf ta'a jechuudha. በጀዋርና ቡችሎቹ የሚመራ ቄሮ የተባለው አሸባሪ ነፍስ በላ ወንበዴ የመንግስት ስብስብ ፋብሪካ ድርጅት እየቃጠለ ነው። ሀገራችን እየመሰት ነው። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ልክ ማስገባት አለበት ጀቹኒ ሀለ ከናን ፖስቲ ጎዳኒ ጀቹዳ ባሬፈማ ከና ናምኒ ኩን ጀቹዳ ዳዋቶታ ኬኛ ካባጃሞ ፊ ጃለተሞ ገራ አፋን ኦሮሞት ዮ ዴቢኑ ጀዋሪ ፊ ቡችሎታ warra qeerroon ajajamu ashabbaariidha. Warra lubbuu namaa nyaatu yookaan lubbuu namaa balleessu akkasumallee wambadeedha mangaadha akkasumallee faabrikaa mangaan itti sabaasabamu dirijjitii gubaa jirti yookaan akkasumallee warshaalee adda addaa gubaa jiranii biyya keenya nu jala balleessaa jiranii biyya gubaa jiranii kanaafu makalaakayaan likkii galchuu qabanii jechuma abbaa isaayyeen nuun jedhe sanii irra deebee barreesse jechuudha. Innilleen likki maasgabbaat albatii kan inni jedhisanii innilleen itti deebee maal jedhan jechuudha. Makalaakayaan likkii galchuu qabdii jedhe jechuudha. Eenyu baana qeerroo baana yookaan warra Jawaar Mahammad jala deemu irraa Jawaar irraa kaasee jechuudha. Haala kanaan gadi buusee
akkanaan Jawaar Mohaammed arrammoo maayikii qabatee isa bira taa'ee kursii isarra taa'eeti dhugaa rabbii yeroo tokko laalan Oromoon keenya kuni hangam takka garaa bal'attii fi hangam takka garaa laafummaan isii kuni diinallee ofitti dhiyeessiti nama jechisiisa jechuudha. Kanaaf immoo amma wanni kun sirri jettanii fudhattanii ani sirrii natti hin fakkaatu. Dhugaa rabbii namni kun amma Oromoo bira marsitee jirtuu fi biyyuma Ameerikaa ta'e malee jechuudha. Silaa biyya biraa taate Jawaar Mohaammed akka dhugaa rabbi summiinu ajjeesan shakkii takka hin qabu jechuudhaan maaliif namni kuni nama akka malee Oromoo jibbu jechuudha. Akka malee jawweelleen bakka kanaa kana dhaabbaturraa yoo midlee taanan wayyaanee fi jarri Habashaa diinuma Oromooti. Tana fudhadha liqimsaa tana. Abadan hanga fedhan qabsoollee walitti nama fiddu hanguma fedhan walitti araaramanillee jarri jaruma akkasitti hubadhaa diinni diinuma dubbiin Haacaaluu Hundeessaa jedhe san achi biras hin darbine jechuudha. Kanaaf jawween bakka kana if laaluu qaba jenna. Oduun ijoon har'a isiniif qabannee dhufne inni biraa akkuma beekamu Lidatuun Ayyaaloo nama siyaasaa guddaa kan tahe jechuudha. Ameerikarraa gara Itoophiyaa deebi'uuf tikeeta murate biyya kiyyattiin galeen ajjeesanillee na hidhanillee biyyuma kiyyattiin gala jechuun kan tikeeta muratee gara Itoophiyaa deemuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Guyyaan inni tikeeta muratee galuuf deemu suni guyyaa kana ture jechuudha. Garuu gaafa inni dirree xiyyaaraa dhaqee xiyyaaraan kora jedhu mootummaan Itoophiyaa uggure jechuudha. Akka biyya kiyyattiin galle akka biyya Itoophiyaa keessa miila kanaan hin dhaabbanne jedhee uggure jechuudha. Kana dura immoo barbaadamaa ture jechuudha. Bakkuma inni jiru nama nuu himu jedhanii barbaadaa turan jechuudha. Maaliif barbaadan? Hidhuuf barbaadaa turan. Amma immoo biyyumattuu akka hin deebine godhanii jechuudha. Kaleessa hidhaaf barbaadanii har'a immoo eega inni muratee laphee dhawatee qoma dhawatee gootummaan nan gala mootummaan waan fedhe ana godhu jedhee galuu deemu hin galtu jedhanii achitti ugguranii jechuudha. Daawwattoota keenya kun maal argisiisa? Hangam takka mootummaan kun nama nageenya jaallatu akka jibbu hedduu ragaa guddaadha jechuudha. Dhugaa rabbi amma namni kun ani karaa nagaatiin hin qabsaayaa jedheeti gara biyya galuu deema jechuudha. Dhukkaasan barbaadu gara nagaatiin hin qabsaayaa jedhe namni kun har'aa miti gaafa wayyaanellee qabsoon isaa akkuma Jawaar Mohaammed qabsoo hidhannoo osoo hin taane qabsoo karaa nagaati jechuudha. Qabsoo qalamaan kursii irra taa'anii yaada fi yaada wal mormaniiti jechuudha. Kanumaan wal qabatee intaloon isin iskiriin irratti argatan kun torbaan kana baay'ee wal harkaa fuudhamaa turte jechuudha. Daandii qilleensa Itoophiyaa suuraa fi waraabbii viidiyoo guyyaa dhaloota isii kan isiin xiyyaara irratti qopheeffatte jechuudha. Daandii guddicha akka Afrikaatti beekamu jechuudha. Daandii qilleensa Itoophiyaa jechuudha. Kan isiin guyyaa dhaloota isii achirratti akka waan aruuza qopheeffatteetti achirratti qopheessite namoonni hedduun ajandaa godhate inumaa hanga itti gaafatamaan daandii qilleensa Itoophiyaalleen gadi bahee dhiifama gaafatuu fi namoota achirratti waan san qopheessanillee seeratti dhiyeessuu takka maragaan jechuudha. Fakkeenyaaf itti gaafatamaan daandii qilleensa Itoophiyaalleen ibsa baasee jira. Ibsa inni baase kanallee afaan Amaariffaatiin kan bahee gara afaan Oromootti deebisee hanga tokko isinitti hima jechuudha. Daawwattoota keenya aartistii moodeelii Itoophiyaa xiyyaara guddaa daandii qilleensa Itoophiyaa faayame irratti guyyaa dhaloota ishee kabajjee viidiyoo achirraa waraabde san eessatti maxxansite Instaagiraama irratti maxxansite jechuudha. Maqaan Instaagiraama isii jechuudha Piiboonii Taaddasee jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Suuraa fi viidiyoolee maxxansite miidiyaa hawaasaa gubbaa guyyoota hedduu achirra naanna'aa ture. Suuraa fi viidiyoon suni mooraa buufata xiyyaaraa Boolee keessatti waraabamee beekamtii isaatiin alatti jechuudha. Akka isaan jedhaa jiranitti jechuudha. Akka isaan poosti godhanitti beekamtii dallaa saniitiin alatti kan isaan viidiyoo san waraabuu danda'anii kun immoo waan fudhatama qabu miti. Maaliif daandiin qilleensatii fi dirreen xiyyaaralleen eegamtuudha, kabajamtuudha, sikuriitii qabdi eenyumtu ajaja isaaniitiin alatti achi keessa seenee viidiyoo waraabuu ni dandama ka jedhu kuni gaafiidhaan kana dhuga jedhee hin fudhadhu jechuudha. Akkasumallee aartistii suuraa kaatee waliigaltee bifa kamiinuu akka hin qabnee fi kafaltii tokkollee akka nuuf hin godhin yookaan mooraa kanaaf kafaltii tokkollee akka daandii qilleensa Itoophiyaatiif hin kafalin isiniif ibsuu barbaanna jedhaniiti poostii godhanii kunillee soba jechuudha. Dhugaa miti jechuudha. Ummatumaan sobuufi malee amma wanni darbite jedhaniituma kanaan ummanni itti qeeqa itti hammeessinaan haala kanaan kada gadi baasan malee kunillee soba jechuudha. Kafaltii tokkoon malee ammallee beekamtii itti gaafatamaa mooraa saniitiin malee namni akkamitti dirree guddoo jechuudha. Akka addunyaatti guddoo akka Afrikaatti guddoo tana keessatti seenee viidiyoo waraaba jechuudha. Inuma achirratti haala abaaboo isiin haaluma isiin asirratti argitan kanaan kan isiin
magaalaa Finfinnee keessatti qopheeffate jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanaafuu dhuma irratti maal jedhanii poosti godhanii dabalataan namoota sagantaa achi keessatti qopheessisan illee qorannoo irratti gaggeessaa jira. Kan argame immoo tarkaanfii akka irratti fudhatamu ibsa san keessatti ibsanii jiranii jechuudha. Akka namoonni achirratti viidiyoo san waraabeef yookaan waan san qopheessileen akka tarkaanfiin irratti fudhatamu jedhaa jirani. Meegaa dhuga taati fi soba taati bubbullee ilaalla jechuudha. Kanatti aansee egaa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa akkuma beekamu nama siyaasaa Oromoon amanan qaba jettu keessaa nama tokko mootummaa Itoophiyaa qeequu irratti argama jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Akkas jechuun gama peejii feesbuuk isaatiin poosti godhee ture jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yookaan Dooktar Abiyyi Ahmad yoo namaan wal dhabe malee akkasumallee yoo waraanatti gara waraanaa kanaan jedhe malee biyya bulchuu hin danda'u yookaayyuu aangoo irra turuu hin danda'u akkasumallee nagaan jiraatu hin danda'u waan jedhamu poosti godhe jechuudha. Waraana jaallata akkasumallee nama wal dhabuu jaallata yookaan nageenya nama waliin uumnan namni gaawwee jalatti qotaami. Kanaaf immoo waliin jiraatu hin danda'u waan jedhamu yaada isaa irraa akkasittiin fudhadhe jechuudhaani. Kan inni gaa yaada dheeraa barreessee ani ijoon keessaa fudhadhe yaada isaa san hanga tokko bakki itti deeggaramu illee jira bakki itti hin deeggaramne illee hin jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti qaama biraa yookaan paartii biraa osoo hin taane kan waraana jaallatuu fi kan nageenya hin jaallanne Dooktar Abiyyi jedheetiin achirratti akkas jedhee dubbate jechuudha. Kanarratti immoo dhugaa dubbatuu fi mootummaan Itoophiyaa akkuma beekamu waraana ni jaallata. Haa ta'u malee waraana biyyi kamiyyuu kan waraana dhabde hin jirtu. Garuu immoo keessafuu ijoollee makalee aangoo irratti isa baaftee fi akkasumallee warruma kalee isaa waliin qabsaa ture yeroo inni ofirraa fageessuu fi yeroo inni waraana filatu argaa jirra jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kun maaliif akka ta'e immoo nuuf hin galle jechuudha. Hundaafuu haala saniin qeeqe jechuudha Dooktar Tsaggaayee Araarsaatti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanatti aansee akkuma beekamu Tigraay keessatti akka jedhaa jiranitti jechuudha. Hayyoonni hedduun akka irraa dubbataa jirutti jechuudha. Tigraay guyyaa muraasan booda yookaan hojii muraasan booda waraana hamaa keessummeessuuf deemti. Waraana hamaatu si eeggatu deema jedhaa jiran jechuudha. Kanarratti immoo fonqolcha aangoo walirratti geggeessuu isaaniitiin wal qabatee jechuudha. Waraannumti mootummaatii fi waraanni Tigraayilleen akka wal dha'uuf deemu hedduu irratti dubbatamaa jira jechuudha. Namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa jira. Dhugumatti lolli akka kana dura Maqaleetti ta'e suni amala irra deebiin mootummaa fi wayyaanee wal loluuf deemti ka jedhu dhugaa rabbii hedduu keessa namaa miidhaa. Maaliif kan achitti dhumulleen ilmaanuma keenya ilmaanuma Oromooti. Ijoollee waraana makalaakaa keessa jirtu raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu harki irra guddaan ilmaanuma Oromooti jechuudha. Gaafa lolli hammaate akkuma kana duraa sanitti ilmaanuma keenya ijoollee keenya kan achitti dhumtu malee jechuudha. Kun kan baqatu jalaa baqata jechuudha. Amma Amaarrileen akka duraa sanitti Abiyyi waliin dhaabbatee ni lola hin jedhu. Akkuma beekamu warreen naannoo Amaaraa keessa socho'anii fi akkasumallee warreen Tippillee fi walii galanii jiran kun ifa jechuudha beekamaadha. Jarri duraanuu tokkuma jechuudha. Hanga Shaabiyaa Elektiraa garuutti jechuudha. Kanaafuu waraana hamaa keessummeessuuf deemti jedhanii irratti dubbatamaa jira. Jalaan waa baasu kanuma jennan waan biraan jennu biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtu hedduun isaa namaaf hin galu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kana fakkaata gaa oduuf odeessaaleen keenya guyyaa guyyaan sagantaa yeroo haala isaa eeggate gaggabaaboo guyyaa guyyaan qabannee akka isin chaanala keenya subscribe godhaa akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer waliif godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsaa. Daawwattoota keenya kanarraa asumarratti goolabnaa yeroo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.